دريدون كنينيوتي دريدون كنينيوتي سينان واي دريدوا مالجر يا دريدا وادا يا بغارا اياي دريدوا إنوتو هنديس سيرا إثيوبيا كيستي مو دريدوا أكمتي إبسمتي جرتي حواسني دريدوا الرقباتو لاكوبسي إساني ريشوران سبا في سبا لموتا والبرق أباميو إلالمو مال فكاتا كان جرو في منستيري مومي إثيوبيا دكتور أبي أحمد هاسوا إسان لهنيا كان بارلمان رتي كاساني والقباتي إجو دبيت إمي مقالا دريدوا وليغر تتمسوا جراتشو إسا ويدون كينيا لغيني تجر دكتور أبي أحمد مو كالتي الآن مال دبتن أكسمس كبجمون كانتيبان بلجيسة دريدوا أبو كدير جوار واي دريدوا رتي مال جرن جراتوني دريدوا هو مال جرو كان جرو dhimmoota garagaraa magaalaa Dirreedawaadhaan wal qabatanii seenaawwan garagaraa qorachuudhaan hayyootaa fi namoota seenaa kana bal'inaan gadi bu'anii beekan wabeeffachuudhaan waan isiniif dhiyeessine qabna. Dubbiin Finfinnee murtiin arganne Dirreedawaan argeedhaaf hin deebine osoo beektanii maaf akka jallistu qabeenya Oromoodhaa maaf orma saamsistu. Nagaa isin gaafachuun dagane kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Hegeree News Network. Miidiyaan Hegeree dhaloota Hegeree seenaa dhugaa ta'e qabsiisuuf taateewwan biyya keessatti ta'an biyya alaatitti ta'an odeeffannoowwan haaraa akkasumas xiinxalaan dabalaa yeroo garagaraatitti waggoota hedduuf isin biraan gahaa turuun keenya kan yaadatamudha. Ammas odeeffannoolee waqtaawaadhaan dabaluun seenaawwan haqa qabeessa ta'an ragaawwan garagaraatiin deeggaramuudhaan isin biraan gahuu keenya itti fufneeti jira. Kunniin yaadota waa'ee Dirreedawaa irratti namoonni ibsanidha. يا دريدا وادا يا مقالا اياي الراسي فكوتاني الراسي كيكيراني الراسي فكوتاني الراسي كيكيراني الراسي فونتوتا يا akka jandaatitti dhimmi haaraa ta'ee dhiheenya kana as bahee dhimma eenyummaa abbaa lafaa bulchiinsa Dirreedawaa yookaan magaalaa Dirreedawaatii wal qabatee kaafame irratti akka sababaatti ta'ee dhiheenya kana kan ka'e paarlaamaan Itoophiyaa irraa miseensota paarlaamaa keessa gaafiiwwan garagaraa hirmaattota bakka buutota uummataa irraa ka'aa turanii wal qabatee keessumaayyuu mootummaa naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay gidduutti wal dhabbee abbaa lafaa yookaan anaaf malaa kan jedhu walqaayit xagadeetii wal qabateetiin ka'e irraa kaasuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed anaan malaa lafoota Itoophiyaa keessa jiranii naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay qofa gidduu akka hin jirre kaasuun haaluma wal fakkaatu rakkooleen akkanaan naannoo Sidaamaa fi akkasumas saba Walaayitaa gidduu jiraachuu kaasanii kamanatti fuula isaanii as xiyyeeffatan. Magaalaan Dirreedawaa seenaa keessatti fi qabatama qubsuma lafa isheetiin naannoo Oromiyaa jalatti kan argamaa turtee fi bara mootummaa wayyaanee yookaan mootummaan Ihaadig biyya bulchuu qabatetti magaalaa Dirreedawaa giddu gala daldalaa ta'uu isheetii wal qabatee hawaasni kanaan dura barootaaf waliin jiraataa turan jechuunis hawaasni Somaaleetii fi Oromoo waliigaltee irraa gahuu dadhabuu isaaniitii wal qabatee dhugaa jirtu addeessaniiti. Dirreedawaa Oromiyaa ክልል አካል ነበር በህገ መንግስት ድሬዳዋን ከኦሮሞ ታቶርቲ ገሩ ሞቱማን በራ ሞቱማ ሙሚቻ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዱራኒ በራ ኦቦ መለስ ዜናዊ ኬሳ አካ ቡልቺቶን ዮካን ካንቲቦኒ መጋለቲ የሮራ ገሬሮቲ ሰባ ኦሮሞቲ ፊ ሰባ ሶማሌት አኒ ወልጂጂራ አካ ቡልቸኒፍ ከሙርቴሰን ጀዳን ገሩ አባለፉ ማለፋ ሶማሌ ሶ ሂንታኔ ኦሮሞ ተውሳኒ ረጋ በሁዳን ሪፈረንደሚ ዮጅራቴ ዮካኒ ሐዋስኒ ያዳ ኢፋፊ ቢሊሳ ኢብሰቴ ኢዶ በርባዴ ከሚቲ ዮካን ናኖ ፍለቴ ጀለቲ ቡሉዳ mirga akka qabu kan addeessan yoo ta'e kunis fedhii hawaasaa giddu galeeffachuu isaa ifaaf bilisatti kan dubbatan yoo ta'e kunis bulchiinsa Dirreedawaa qofaaf osoo hin taane magaalonni kamiyyuu fi gandoonni kamiyyuu akka bifa saniin jiranidha kan isaan addeessan. Dubbiin Finfinnee murtiin arganne Dirreedawaan argeedhaaf hin deebine osoo beektanii maaf akka jallistu qabeenya Oromoodhaa maaf orma saamsistu. Kana qofa osoo hin taane kaartaaleen naannolee Itoophiyaa yeroo naannolee sagalii fi bulchitoota magaalaa lama juunis magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirreedawaa akka hoggansa federaalaa jala jirtu fakkeessuudhaan kan isaan addeessanitti kaartaadha malee kan lafa kaa'anii akka
Magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa handhuura Oromiyaa fi magaalaa guddittii biyyattii ta'uudhaan tajaajilaa kan jirtu magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 515 fagaachuun kan argamtu yoo taatu naannoo Harar yookaan magaalaa Harar irraa fageenya kiiloomeetira 55 fagaattee argamti. Akkasumas Jibuutii irraa kiiloomeetira 311 fagaattee kan argamtu yoo taatu magaalaa Irraan Jaldeessaa jedhamtu yookaan kilaastera Jaldeessaa jedhamuudhaan kan amma baadiyyaa bulchiinsa Dirree Dhawaa ta'e irraa kiiloomeetira 45 fagaattee argamti. Magaalaa Adaamaa irraa immoo kiiloomeetira 415 fagaattee kan argamtu yoo taatu akkasumas magaalaa guddoo godina Harargee Lixaa Ciroo irraa kiiloomeetira 189 fagaattee argamti. Akkasumas iddoo Calee Calanqoo irraa magaalaa Calanqoo irraa kiiloomeetira 69 fagaattee kan argamtu yoo taatu gama biraatiin magaalaa Haramayaa irraa fageenya kiiloomeetira 35 fagaattee kan argamtudha. Akkasumas qabiyyeen lafa ishee bal'inaan yookaan dangaan ishee kan dangeeffamee argamu Dimshaashaan lafti Dirree Dhawaadha. Sirrii galaanaa irraa meetira 960 akka qabduu fi hanga meetira 250 ol dheerattee akka argamtus ni ibsama. Roobni waggaatti miiliiliitira 617 ta'uu kan argattu yoo taatu haalli qilleensa ishee gammoojjii ho'aa qabaachuu isa kanuma wal qabatee haalli gannaa fi bonaa Dirree Dhawaadha wal fakkaataadha. Magaalaan Dirree Dhawaa dangaan ishee dagalee gara kaabaatiin dagaleen isaa 972 kan bal'atu yoo ta'u gara kibbaan 949 giddu galeessaan akkasumas baagadeetiin 4138 fi dhihaan immoo 4219 gidduutti kan argamtudha. Qubsumni lafa ishee akka dhangaggoo Qarsaa Lagee Calanqoo Qullubbii Haramayaa Kombolchaa Hursoo Irar Halchoo fi Sarkamaa wajjin kan wal daangaa qabudha. Haramayaa kaa'ee Otobus yaabbadeetiin awwaadayin baay'ee amma lipoota kaadanga konga bu'ee okumaan dhaabadee shakee Dirree Dhawaa suutatiin haasawee. Dirree Dhawaan magaalaa keessatti haala qilleensa ishee gammoojjii haa qabaatu malee gammoojjii ho'aa daallee gama baadiyyaa fi bulchiinsaalee magaalichaa jalatti argamanii kanneen biroo keessatti ni argamu. Qilleensi olaanaan digirii seelsheesii 34 yoo ta'u xiqqaan ishee immoo digirii seelsheesii 18.2 akka ta'etu ragaa bahamaafi. Magaalaan Dirree Dhawaa kan qubsuma akkanaa fi bal'ina akkanaa qabdu kun hundeeffama isheetiin duratti lafa horsiifatee bultoonni Harargee isaan arfan qalloo irratti loonii fi gaala re'ee isaanii irratti tikfataa turan yoo taatu adeemsa keessa magaalaa osoo gama magaalaatti hin jijjiiramin dura iddoo beeladoota itti eeggatan turte. Moggaasni magaalaa Dirree Dhawaa jaarsa maqaan isaa Dhawaa Mudee Elemoo jedhamu irraa akka dhufe kan himamuuf yoo ta'u Dhawaa Mudee Elemoo ilma arfan qalloo keessa isa gosa aalaa irraa akka ta'ee fi hayyoonni seenaa kana ni dubbatu. Kunis abbaa Dirree Dhawaa jedhamuudhaan ni beekama. Naannawa sanitti qubsuma lafa Dirree Dhawaa gaaraa tabbaan marfamtee argamtu gidduu keessatti ro'ootaa fi gaadota nama tikfataa ture akka ta'e seenaan ni ibsa. Garuu manguddoon ragaa akka ta'anitti manguddoon kun nama ganna 102 abbaa seenaa Dirree Dhawaa Aliyyii Roobaa Humbanaa ni dubbatu. Magaalaan Dirree Dhawaa osoo magaalaa taatee hin hundeeffamin dura magaalaan dhiyeenya isheetitti argamtu jiraattuu baatus garuu iddoon yeroo ammaa kana kilaastera Jaldeessaa jedhamuun beekamu kan bulchiinsa Dirree Dhawaa jalatti argamu akka magaalaa taatee tajaajilaa turtee fi keessumaayyuu naannawa Jaldeessaa sanitti hawaasni Oromoo Harargeetii fi hawaasni Sumaalee daangaalee walii irra jiraatanii adeemsa bittaa fi gurgurtaa magaalaa Jaldeessaa keessatti akka raawwatan kan himamuuf yoo ta'u Sumaaleen gama sirra jiraatanii adeemsa bittaa fi gurgurtaa keessatti soogiddaa gama Sumaaleetii qabanii as dhufanii jimaa fa'aa uummata Harargee irraa bitataa kan deebi'an yoo ta'u adeemsa beelladoota gurguruutis magaalaa Jaldeessaa keessatti raawwatama. Magaalaan Jaldeessaa baroota hedduuf magaalaa taatee baha biyyattiitti tajaajila haa turtu malee adeemsa keessaa erga magaalaan Dirree Dhawaa hundooftee booda guddinni ishee duubatti hafuudhaan kufaatii hedduuf saaxilamtee jirti. Kufaatii hedduuf saaxilamte yoo jedhu roga magalummaatiin ol guddattee hin mul'anne deebitee baddaa taate iddoo qubsumaa fi argama Jaldeessaa fi bineensota birooti. Kunis yeroo ammaa kana dabaa fi shira irratti raawwatamaa jiruun kilaasterri Jaldeessaa kan Oromoonni bineensa naannawa sanirraa argamu maqaa itti hundeessanii Araddaa Jaldeessaa jedhanii waamaa turan kun yeroo ammaa kana gara kilaastera Qal'aadiitti jijjiiruudhaaf taateewwan garaagaraa kan keessaa isaan hedduudha. Ya Dirree Dhawaadha ya magaalaa ayyaa
kukutani narasi chichirani narasi kukutani narasi chichirani idesa pontota ya Gama magaalaatiin immoo magaalaan Dirree Dhawaa aanaalee 9 of keessaa kan qabdu yoo ta'u aanaaleen kunniin maqaa hedduu ifa galaadhaan osoo hin waamamne aanaa duwwaa tokko irraa kaasee hanga aanaa duwwaa 9tti yaamamu. Haa ta'u malee gandoonni hedduun isaanii kan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti argamanii maqaan Oromootiin kan moggaafamanidha. Akka fakkeenyaatti yoo kaasnee ilaallee ganda Qoree, Laga Harree, ganda Abdii Boruu, ganda Garaadaa, ganda Gaaraa, Haziiraa, Qafiraa fi gandoonni biraatis kan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti maqaa afaan Oromootii fi afaan Faransaay akkasumas afaan Arabaatiin moggaafamanii kan yaamanis jiru. Baay'ina uummata Dirree Dhawaa keessatti argamu yoo ilaallu immoo irra hedduun isaa jechuunis reeshoon guddaan magaalaa fi baadiyyaa keessatti argamus uummata Oromootiin kan caalanidha. Adda baasnee magaalaa fi baadiyyaa yoo ilaallu hawaasni sabni Oromoo magaalaa keessa jiraatu dhibbeentaa 31.1 kan ta'u yoo ta'u baadiyyaa keessa dhibbeentaa 85.2 ta'anii uummata Oromootiin marfamtee kan argamtudha magaalaan Dirree Dhawaa. Walumaa galatti baadiyyaa magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa keessa Dirree Dhawaa uummanni Oromoo jiraatu dhibbeentaa 48 akka ta'etu ibsama. Hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatan sabaa fi sablammoota biraa keessa magaalaa Dirree Dhawaa keessa kan jiraatu saba Amaaraati. Sabni Amaaraa dhibbeentaa 42 magaalaa keessa kan jiraatan yoo ta'u baadiyyaa keessa dhibbeentaa 3 kan jiraatan yoo ta'u walumaa galatti magaalaa Dirree Dhawaa fi baadiyyaa ishee keessa sabni Amaaraa dhibbeentaa 27 ta'anii kan argamanidha. Gama biraatiin sabni Somaalee magaalaa Dirree Dhawaa keessa dhibbeentaa 13.8 kan jiraatan yoo ta'u baadiyyaa keessa dhibbeentaa 14.3. Walumaa galatti baadiyyaa fi magaalaa Dirree Dhawaa keessa sabni Somaalee akka walii galaatitti jiraatu dhibbeentaa 13.9 ta'anii argamu. Sabni Tigiree magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatu dhibbeentaa 2.6 yoo ta'u baadiyyaa Dirree Dhawaa keessa sabni Tigiree jiraatu hin argamu. Walumaa galatti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti baadiyyaa fi magaalaa keessa hawaasa Tigiree jiraatu yoo ilaallu dhibbeentaa 1.8 jechuudha. Dabalataanis sabaa fi sablammoota Itoophiyaa gara magaalaa Dirree Dhawaatiitti sababa hojiitii fi jireenyaatiif dhufanii jiraatan keessa sabni biraa saba Guraageeti. Sabni Guraagee hawaasa Dirree Dhawaa keessa jiraatan keessa dhibbeentaa 7 kan uffisu yoo ta'u baadiyyaa keessa dhibbeentaa 0.0 jechuun sabni Guraagee baadiyyaa keessa jiraatu akka hin jirredha. Gama biraatiin walii galatti yoo ilaalamu sabni Guraagee magaalaa Dirree Dhawaa keessa dhibbeentaa 4.5 ta'anii kan jiraatan yoo ta'u saba Hararii yookaan Adareen immoo dhibbeentaa 2.4 fi baadiyyaa keessa kan hin jiraanne yoo ta'u akka walii galaatti dhibbeentaa 1.7 uffisanii kan argamanii fi sabni Hadiyyaa dhibbeentaa 2.7 fi baadiyyaa keessa kan hin jiraanne yoo ta'u magaalaa Dirree Dhawaa keessa akka walii galaatitti dhibbeentaa 2.5 kan jiraatan yoo ta'u saboonni biraa maqaan isaanii hin eeramne dhibbeentaa 2.7 kan jiraatanii fi baadiyyaa keessa dhibbeentaa 2.2 akkasumas akka walii galaatitti dhibbeentaa 1.8 kan jiraatanidha. Garuu dubbiin guddaanii fi abbaa lafummaa irratti yeroo baay'ee kan dhagahamu saba Oromootii fi saba Somaalee gidduutti. Dhibbeentaa kana wal bira qabne yoo ilaallu hawaasni Oromoo magaalaa fi baadiyyaa Dirree Dhawaa keessa jiraatu dhibbeentaa 48 yoo ta'u sabni Somaalee dhibbeentaa 13 qofa. Kun immoo dachaa hedduudhaan baay'ina uummataatii fi qubsuma lafaatiinis sabni Oromoo akka saba Somaalee caalu kan agarsiisudha. kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa Hegeree News Network kun seenaa lafaa Dirree Dhawaatii wal qabatee akkaataa qubannaa fi qubsuma hawaasaati kan hangammaatitti isinitti himne. Kanatti aansuudhaan immoo akkaataa seeraa fi heera Itoophiyaatiin magaalaan Dirree Dhawaa akkamitti ilaalamti, keeyyata kamiin magaalaa sabaa fi sablammootaa jedhamti, akkasumas sabni biraa magaalaa kanarratti abbummaa isaa ilaallachuuf akkamitti eegale kan jedhu immoo itti aansinee isin biraan geenya. Ammas nu faana tura. Heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa irratti dabaqee arfan qalloo shiraan dhaaluun balbala Jibuutii biyyattii cufuu akka gahu taasiseeti jira. Bu'uura heera mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa keewwata 46 muraa tokkootiin mootummaan federaalawaa naannolee kanneen akka ijaaramu kan murteessedha. Bu'uura kanaan akkaataa ulaagaawwan heerichaa keewwata 46 muraa 2 jalatti tarreeffamee naannolee miseensota mootummaa federaalawaa ta'an keewwata 47 muraa 1 jalatti tarreeffamanii jirani. Sabaa fi sablammoonni fi
dhaggeeffachiisnee jira. Magaalaan Dirree Dhawaa naannoo Oromiyaatti as muramtee hin hafne. Magaalaa federaalaa taatee bu'uuraalee misoomaa duraan qabdus akka gibiraatitti argattee itti fufuu hin dandeenye. Magaalaan Dirree Dhawaa hundeeffamni ishee keessumayyuu daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii magaalaa Finfinnee irraa ka'uudhaan hanga biyya Jibuutiitti fulla'uun kan wal qabatu yoo ta'u, kunis magaalaan Dirree Dhawaa ijaarsa daandii kanaatiin wal qabatee lammiilee biyyoota Faransaayiin iddoo araddaa tikfannaa ture kanatti magaalaa hundeessaniiti jiran. Magaalaan Dirree Dhawaa magaalota Itoophiyaa keessa jiran keessaa magaalaa guddina sadarkaa ishee eeggattee magaalaa Finfinneetti aansuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti argamaa turtedha. Naannoo Oromiyaa jalaa baatee sirna kanaan haa bultuu jedhamtee as guddinni magaalattii bifa duraan tureen saffisaa guddachaa ittiin fufne. Magaalonni hedduun isaanii Itoophiyaa keessatti Dirree Dhawaa as hundeeffamanii fi Dirree Dhawaa dura hundeeffamanis guddinaan hedduun isaanii amma sadarkaa fooyya'aa ta'e irratti argamu. Magaalaan Dirree Dhawaa galii magaalattiif galuttis gama federaalaatiitti ol deemu alatti bu'uuraalee misoomaa magaalattii keessa jiran bifa qindaawaa ta'een magaalattiif guutuu irratti wanti xiyyeeffateen jiru. Garuu magaalaa Dirree Dhawaa adda ishee kan taasisu kanaan dura haala nageenyaati. Haalli nageenyaa magaalaa Dirree Dhawaa magaalaan Dirree Dhawaa Itoophiyaa keessa jirti jechuudhaan waan wal nama shakkisiisu fakkaata. Darbee garuu hawaasni daangaa irraa jechuunis naannoo Sumaaleetii walitti dhiyaachuu isheetii wal qabatee dhiibbaawwan garaagaraa hawaasa irraa akka gahanii fi rakkoo nageenyaa baadiyaalee magaalichaa keessatti darbee ni mul'ata. Garuu magaalaa keessatti rakkoo nageenyaatii fi waldhabbii hedduun isaa hin mul'atu. Yeroo dhiyoos abbaa lafummaa magaalaa Dirree Dhawaa irratti rakkooleen garaagaraa fi qeeqni garaagaraa dhagahuun immoo baratamaa ta'ee jira. Dhimmi magaalaa Dirree Dhawaatiif furmaanni yeroo faluudhaaf chaaptariin bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa labsii lakkoofsa 416 muraasa 96 mana marii bakka bu'oota uummataa bu'uura heera mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa keewwata 51 muraa tokkootii fi gaafa 23 muraa 1196 yeroo jalqabaatiif baheeti jira. Mana marii bakka bu'oota uummataa seenaa labsii kana irratti akka ibsetti barbaachisummaan chaaptarii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa rakkoo magaalattiif furmaata faluu seeraawwan ta'e hanga argamutti dirree ofii isaaniitii akka of bulchanii fi jiraattonni magaalichaa aangoo fi akka of bulchanii seera hayyamee fi dhalataa magaalaa Dirree Dhawaa qofa kan saba Oromoo ta'ee fi Sumaalee ta'e qofa bulchuu akka danda'u kan itti raggaasisanidha. Chaaptariin bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa labsii 416 muraasa 96 kan bahe rakkoo magaalichaa wal qabatu fuula isaanii gafurmaan itti kennamutti qofa akka ta'e ibsameeti ture. Yeroo san garuu keewwanni kun osoo hin diigamin fi hin shaaramin hanga ammaatitti itti fufee kan dhufe yoo ta'u, gidduma kanatti sabni Sumaalee of dagatee magaalaan Dirree Dhawaa kiyya jechuu eegale. Bu'uura heeraatiin osoo hin deemin dubbiin Dirree Dhawaa dabagaluun mana marichaa bakka bu'oota heeraatiif furmaata jedhamu barbaaduun labsii fooyya'ee baasuun filachuudhaan chaaptera kana fooyyessuuf labsii lakkoofsa 483 muraasa 98 bahe kan ijaaran yommuu ta'u, kan fooyya'e kana keessatti immoo labsii keeyyata 514 muraasa 95 gaafa 14,2000 fi bara 1999 fi labsii lakkoofsa 536 muraasa 99 gaafa 16 bara 1999 bahuun kan wal qabatu akkuma waliigalaatti bu'uura heerichaatii manni marii bakka bu'oota uummataa mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa magaalaa fi jiraattonni magaalaa ifii akka of bulchan taasisuu fi aangoo seeraa baasuu osoo hin qabaatin chaapteroota sana hundaa baasuun isaa bu'uura heeraa kan qabu miti jechuudha. Haala kanaan mootummaa federaalaa daangoo aangoo keessatti warri aangoo siyaasaa bara sana keessa dhuunfatee ture bu'uura heera mootummaa tokko alatti qe'ee arfan qal'oo faajii sochii awwaaluudhaan daba seenaa raawwachuudhaan wal dhabdee hawaasaa ollaa kan turanii fi yeroo ammaa kana magaalaa Dirree Dhawaa keessatti baay'inni isaanii godaanuudhaan kan Dirree Dhawaatti dhufan baay'achaa kan jiru saba Sumaaleetii fi saba Oromoo gidduutti wal dhabbiin akka uumamtuuf karaa saaqee jira. Ya Dirree Dhawaadha ya magaalaa ayyaay. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhiyeenya kana walgahii idilee mana marii bakka bu'oota uummataa irratti dhugaa fi haqa Oromootaa kan murnaa fi shiraan dabee dhokataa ture ifatti baasuudhaan dubbataniiti jiru. Diinonni garuu ajandaa godhachuudhaan dhimma kana sosochoosuu irratti kan argamanii fi yaalota garaagaraa laachuu irratti argamu. Garuu dhugaa fi seenaan qabatamaan lafa kan jiruu fi nama ijaan arguu danda'uu fi qalbiin xiinxaluu danda'edha.
akkasitti addaatee iftee mul'atu haasawaa dhiheenya kana ministeerri muummee biyyattii Dr. Abiy Ahmed taasisan hordofee dargaggoonnii fi manguddoonni Sumaalee bulchiinsa Dirree Dhawaa keessatti walitti qabamuudhaan haasawaa kophaa isaanii mari'atanii kan jalaa bahee fi miidiyaaleen naannoo Sumaalee hedduun isaanii tamsaasuu irratti argaman keessatti ministeerri muummee biyyattii haasawaa isaan taasisan sobaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hawaasni Oromoo bara durii irraa kaasee abbaa lafaa ta'ee osoo hin taane aannanii fi qilee gurgurachuudhaaf yeroo dhufu beena malee magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa Sumaaleetii jechuudhaan dargaggeessi walga'icha irratti hirmaatee tokko kan dubbate yoo ta'e ministeerri muummee biyyattii haasawaa magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa Oromootii jedhaniif bahaniitiin hawaasa Sumaalee dhiifama gaafachuu qaban jechuudhaan dubbachuun isaa dubbii ijoo ta'eetiin hawaasa Oromoo biratti komii guddaa kan kaasee yoo ta'u gama biraatiin haasawaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed immoo hawaasa Sumaalee biratti bifa komii kaasee fakkaatuun hawaasni gamanaa gamasiin ija biraatiin wal ilaalu eegaleeti jira. አታውቅም ከዚህ በፊትም በኢሳና ጉርጉራ ነው እስከዛሬ ድረስ የተስተዳደረችው ካሁን ከትግሬ በኋላ ቲቢኤልኤፍ ከጀመሩት በኋላ እነሱን ለኦሮሞ ክብር ስላላቸው እነሱን ጠቀማቸውና 2 ዓመት ኦሮሞ 2 ዓመት ሶማሌ ስላሉት በዛ ሰበብ ነው ኦሮሞ የገቡት ድሬዳዋን። ከዚህ በፊት ኦሮሞ ድሬዳዋ ላይ ወተትና እንቁላል ነው ይዘው የሚመጡት ከሀገር ቤት 11 ሰዓት ሲሆን ደግሞ ሃይ ስኩል ተቀምጦ በባቡር ይመለሳሉ ከመጡበት። daangaa isaa gamanaa gamasiidhaan eeggataa kan ture hawaasni Oromoo hawaasa Dirree Dhawaa keessa jiraatu qofa osoo hin taane hawaasni biyya keessaa fi biyya alaa jiraatu immoo dhimma kana wal qabatee callisanii ilaaluu irratti hin argamani. Daldaltoota siyaasaa dabalatee akkasumas influenceroonni yookaan namoonni dhiibbaalee garaagaraa miidiyaalee hawaasaa irratti uumuu danda'an irratti abbaa lafummaa Oromootiif gaafii wal nama gaafachiisuun jiru kunimmoo keessumaa nuti bulchuudhaaf karaa dabarsinutu lafa keenya nurraa dhaaluudhaaf nutti dhaadachaatii jira jechuudhaan haasawaa isaanii miidiyaalee garaagaraa irratti walii qooduu irratti argamu. Kun magaalaa Dirree Dhawaatitti bifa addaatiin torbee kana keessa haa ka'u malee Itoophiyaa keessatti dhimma daangaa fi abbummaa lafaatiin wal qabatee koomishinii marii biyyaalessaa irratti akkuma kanaan dura gabaasaa ture keessatti abbaa lafummaa magaalotaa fi naannolee irrattis komii kaa'atuun isaa kan yaadatamudha. Keessumayyuu adda dureedhaan naannoo Hararii magaalaa Dirree Dhawaa magaalota akka godina Matakkal akka naannoo Oromiyaa jalatti deebaniif gaafiiwwan garaagaraa kan dhiyaatan yoo ta'u sabni Oromoo Walloo kan naannoo Amaaraa fi gartokkeen isaa immoo godina Raayyaa Tigraay jalatti bulanis addatti naannolee ta'anii of danda'anii buluudhaaf gaafachaa turuu isaa gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Seenaa Dirree Dhawaatii fi dhimmoota dhiyeenya kana miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irraa fi yaada hawaasaa garaagaraa ta'anii ka'aa jiran irrattis gabaabinaan seenaan isiniif dhiyeessine kan hanqaamaatitti hordofaa turtanidha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota miidiyaa Hegeree biyya ofii eeggachuun daangaa ofii eeggachuu fi walabummaa ofii kabachiifachuu fi birmadummaa naannoo ofii biyya ofii kan dhalootaa fi abbootii fi haawwotii irraa dhaalanii asiin gahan eeggachuun gahee hunda keenya haa bahannu jecha sagantaa keenya har'aa asirratti xumurra. Sagantaa dhiyeessuudhaaf kan obeeffannee kitaabilee seenaa barruulee garaagaraa barraa'an keessumayyuu miidiyaalee garaagaraa kan obeeffanne yoo ta'u gongorri waamicha maqaaleetii fi iddoolee ati yoo jiraate dhiifama isin gaafachaa asirratti goolabna nagaa. Narraasi